amma baay'ate dhiigatu dhangala'aa oola. Yaaliin namaa martumaa seene kan guutuuf eegan kileesse dachiin tasaa mijachuun kana ilaaluun abdiin gootina gooftaan keenya mul'achuuf jira. Galani Yordanos yogute kamnam rikichanu chesisu danga biya kakuragene inni nutam Yesus gira goftan kenya lafenuuf dufa warra ambati fabdin jira. Begoricha ogeessota lafa laalchise afurri soba dhugaa keesse falfala falatti fakkeesse warra fo'ama wallaalchise saasaatummaan namoota gaarii miidhama cabseeranii jaale kuusaan qabeenya walaan Fasa sadabasa moana fumi mirakale mana kinya kidianira ontu dudu banunde bisu Galani Yordanos yogute kamnam rikichanu chesisu biya kakuragene inni nutam Yesus gira goftan kenya lafenuuf dufa warra ambati fabdin jira. Namni dhumate eegaa baay'ee sigigaatanii yeroo taate kana arginu callifne nuyi biraan darbinu guyyaan gooftaa ga'uusaa bara dhiigira kun hundumtuu dhufe nuufis yeroon barkumee dhufe fayyisaa keenya janaa gala tooftaan dinamma beeknuun olii daandii irratti nu jaataanessa yaaddoo jireenyaatiin nu miidhee deemsa lafoonaa nu taadheessa guyyaa guyyaan jiru naammatee ba'aan lubbuu yommuu ulfaatu dagattanii kiyyoon seenina dhufni gooftaa keenya fagaatu tooftaan dinamma beeknuun olii daandii irratti nu jaataanessa yaaddoo jireenyaatiin nu miidhee deemsa lafoonaa nu taadheessa
hammaate